Ashama akkam jirtu akkaataa sagalee namaa dhossaanitti waraabuu dandeessan imoo misinjara telegiraamaa fi bilbila kallattii dabalatee namaan haasayaa osoo abbaan sun hin beekne salphumatti sagalee nama kamiitu akkamitti akka itti waraabuu dandeessan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een nama kamiyyuu sagalee waliin dubbataa waraabuu ni dandeessu. Ani oksijiniidha. Oromaan irraa baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee gama peejii Facebookaatiin Oksijin Media Network follow godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma kallattii maankara barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'a. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale nama kamiyyuu sagalee waraabuu akkamitti akka itti dandeessanii fi akkasumallee bilbila kallattii nama waliin haasayaa akkamitti akka itti waraabuu dandeessan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kanallee orjinaala isaa pilaastorii keessanirra galtanii aappii hanga gadi buusu kana gadi buufattu jechuudha bilbila keessanirratti. Namoonni pilaastoriin keessan isiniif hin dalanne orjinaala aappii kanaa eessaa akka buufattan viidiyoo gara boodarratti kan isinitti himuu ta'a jechuudha. Kanaafuu bakka search iconii kanarratti maal jettanii barreessitu jechuudha. Screen record video record jettanii barreessitu jechuudha. Kun haaluma nama asirratti barreesse kanaanii jechuudha. Sana booda search goosiftuu jechuudha. Yeroo isin search goosiftan haala kanaan aappiilee hedduutu isiniif dhufa jechuudha. Kan screenan waraaban akkasumallee sagalee namaatti waraaban baay'eetu jira jechuudha. Kanarra garuu kan bilbila Android fi bilbila namni keenya qabatu hunda irratti kan dalagu isa kana jechuudha. Kun fakkeenyaaf duraan illee ni jira. Bara 2024 kana update ta'ee dhufee jechuudha. Bara 2024 kan jedhu irra jiru kana lakkoofsi kun kan irra jiru kana gadi buufattu jechuudha. Yeroo tokko ofirratti cuqaastanii install godhattu jechuudha. Nama gadi buufadhee waan qabuuf gadi buufatu nan barbaachisu keessa seeneen isin argisiisa. Aappii sirriitti adda baafadhaa wal fakkaata. Screen recorder video recorder jedha jechuudha jalatti. Haala kanaan eega gadi buufattanii open jettuuni jechuudha. Nama open godheetiin jira. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa allow godhaa isiniin jedha eeyyama akka itti kennitaniif isin gaafata allow gootanii jechuudha. Sana booda haala kanaan seetingii bilbila keessanii keessa isin geessee eeyyama akka itti kennitan isin gaafata jechuudha. Kanaafuu maal gootu sanduuqa kana haala kanaan ni bantu jechuudha. Yeroo duraatti akkanatti cufamee isinii dhufa isin haala kanaan ni bantu jechuudha. Sana booda duuba deebitu. Sana booda aappiin kallattii maan nuuf banamaa jechuudha. Amma aappiin kunniin nuuf banamee jira jechuudha. Kanaafuu asirratti illee allow bakka jettu tana cuqaastanii allow gootanii jechuudha eeyyama itti kennitanii jechuudha. Sana booda haala kanaan isini dhufa allow jettanii ammallee amma bakki reefun tan allow jettu sun hin jirtu jechuudha eeyyamni itti kennamee jira jechuudha. Kanaafuu jechuudha settingiilee muraasa takka waliin sirreessinaa jechuudha. Otoo kara settingiitti isinin dabarsiniin duratti waan tokko ka isinitti himuutu jira. Bilbilli keessan varshinii isaa 10 gadi yoo ta'e yeroo isin namaan haasoftan sagalee namaa san isiniif waraabu. Aappiin garuu inuma waraaba yeroo isin waraabdanii keessaa baatanii sagalee san ni dhaggeeffanne jettan sagalee hin jiru jechuudha. Duwwaa waraabaa jechuudha. Kanaafuu isa sanillee akkamitti varshina bilbila keenya akkamitti ilaallanna ka jedhullee viidiyoo gara boodarratti kan isinitti himuta. Amma yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe jala kanatti wantoota baay'eetu jira. Asirratti settingii ni argattu jechuudha. Dhumarratti bilbila keessan gama gadirratti aappiin kun yeroo tokko bilbila tokko irratti gubbaa kanarratti illee settingii kan isiniif fiduutu jira jechuudha. Isin hundumarrattu settingii bakka jedhu kana mallattoo settingii irra jirtu tanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha hordoftoota kiyya. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabate isiniif dhufaa jechuudha. Asirratti gaa waa baay'eetu jira aappii kanarraa wanti fakkeenyaaf keessafuu ijoolleen keenya kan social media waan akka TikTok waan akka Facebook fi akkasumallee YouTube irratti viidiyoo adda addaa upload gootan baay'ee isin fayyada. Iskiriina bilbila keessanillee waraabuuf baay'ee isin gargaaraa jechuudha. Namoonni gaafii akkasii gaafatanillee aappii kanatti fayyadaman isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasumallee quality viidiyoo keessanii asiin itti dabalattu jechuudha. Video quality bakka jedhu kanarra cuqaastanii quality isa 720 ol irra kaayyattu jechuudha. Tole nama kallattiin kan isin argisiisuuf dhufe bilbila hundarrattu akkamitti sagalee nama waliin haasayaa nama waraabuu dandeenya. Bilbila kallattii haa ta'u imo haa ta'u akkasumallee telegiraamaa fi waasappii haa ta'u tole isin argisiisa. Kanaafuu maal gootan asirratti record audio ka jedhu kana fayyadamuu qabdu jechuudha. Mallattoo mikraafoonii kana kan irra jirtu yoo feetan mute gootanillee waraabuu ni dandeessa. Yeroo fakkeenyaaf viidiyoon imo irratti nama waliin haasoftan sagalee irraa cuftanii waraabuu ni dandeessanii jechuudha. Tole kanaafuu maal gootan record audio bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda aappii waan haaraa ta'eef allow godhaa nuun jedhe eeyyama akka itti kenninu nu gaafata jechuudha. Kanaafuu maal gootu allow bakka jedhu tana ni cuqaastu jechuudha. Amma allow godheetiin jira jechuudha.
sana booda haala kanaan asitti isin deebisa ammallee record audio bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan jechuudha qabxii afur qabatee nuuf dhufaa jechuudha tokkoffarratti mute ka jedhu ni argattu jechuudha fakkeenyaaf yeroo viidiyoon imo irratti namaan haasotan akkasumallee messenjera haa ta'u yeroo viidiyoo namaan haasotan jechuudha sagalee irraa cufne suuraa qofaan afaaniin haasayaa kan mul'atu yoo godhatu barbaadan asirratti mute ka jedhu isa tokkoffaa kanarratti haala kanaan halluu ni dibduu jechuudha hordoftoota kiyya isiniif galee sirritti isa lammaffaa makarafoon ka jedhu kanarratti yoo gadi buustan jechuudha kanarratti sagalee nama sanillee keessatti ni waraabaa ni dhageessanii isinillee ni dhageessanii keessanillee ni dhagama kan nama sanillee ni dhagamaa jechuudha kanuma hundaa'u control godhee kan walitti qabatu isa sadaffaa kanaa jechuudha internal audio ka jedhu kanarratti yoo deebistan baay'ee sagalee qulqullina olaanaa qabuun jechuudha sagalee nama sanillee keessanillee qulqulleessa jechuudha quality olaanan isiniif waraabaa jechuudha kanaafu isa sadaffaa kanarratti gadi buufattu jechuudha haala kanaan halluu keessatti dibdan yeroo isin halluu keessatti dibdan haala kanaan sakandii muraasa lakkaa'ee jechuudha amma go'iit nuun jedhaa jechuudha hordoftoota kiyya sirriitti adda baafadha amma kanaafu isin yoo barbaadan asirratti dubbistanii adda baafatuu ni dandeessanii ani dubbisuun narraa hin eegamu jechuudha maaliif yeroo kiyya waliin deemuuf kanaafu asirratti go'iit bakka jettu tana cuqaastanii go'iit gootanii jechuudha sana booda haala kanaan jechuudha irratti isiniif deebi'aa jechuudha isa sadaffaa kanarratti illee yoo gadi buufattan jechuudha internal and microphone audio ka jedhu kanarratti illee yoo gadi deebiftan sagalee nama sanillee ni dhageessanii keessanillee ni dhagamaa jechuudha keessanillee ni waraaba kan nama sanillee ni waraabaa jechuudha gabaabdumatti keessan lamaanuu wal faana waraabaa jechuudha garuu dirqama bilbilli keessan version isaa 10 ol tahuu qabaa jechuudha hundarraa'u kan gidduu kanarratti yoo deebifattan ufii kiyya kan fayyadamuani isa gidduu kanarratti fayyadamaa jechuudha isa gidduu kanarratti yeroo deebifattan sagalee qulqullina qabu isiniif waraabaa jechuudha hordoftoota kiyya akkasumallee yeroo takka qofa irratti deebifatanii keessaa baatu jechuudha sana booda yeroo isin namaaf dawwaltan ufuma isaatiin gubbarratti ol baya isin rumatti xaqqi gootanii abbaa barbaadan qofa waraabdanii jechuudha yeroo fakkeenyaaf isin namaa dawwaltan hundaa waraabee bilbila keessan keessatti illee isinin guutu jechuudha hanga isin waraabuu eegaltanitti isin turra tuqataa jechuudha sanillee isinin argisiisaa jechuudha haala kanaan irratti deebifattu mee bilbilli keenya eessan versionii isa ilaallatuu dandeenya versionii 10 olii fi 10 gadi ta'u akkamitti ilaallatuu dandeenya ka jedhuun isinin argisiisaa jechuudha hordoftoota kiyyaa kanaafuu maal gootan jechuudha setengii bilbila keessaniif fayyadamtu jechuudha setengiin isa kana yeroo tokko ofirratti cuqaastanii version bilbila keessanii salphumatti ilaallatuu dandeessu jechuudha amma gubbaa kanarratti about phone naan jedha keessan jala kanatti dhumarratti isinii fiduu danda'a bilbilli baay'een about phone ka jedhu waa'ee bilbila keenyaa ka jedhu dhumarratti argattu jechuudha ani amma kiyya gubbarratti naa fidee jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu maal gootanii about phone bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootanii about phone irratti eega cuqaastanii haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa bilbilli keessan fakkeenyaaf storage bilbila keessanillee namoonni ilaallatu hin beekne haala kanaan ilaallattu jechuudha fakkeenyaaf amma asirratti kunoo haaluma isin argitan kanaan storage bilbila kiyyalleen haala kanaan asirra naaf jira jechuudha hordoftoota kiyya version isallee cinuma isatti fakkeenyaaf kan karaa harka mirgaatti argitan kuni storage bilbilaati kan waa irra kaayyannu jechuudha memory isaati jechuudha waan inni qabatu jechuudha kan karaa harka bitaatti argitan kun immoo version isaati jechuudha new version naan jedha jechuudha kana jechuun fakkeenyaaf new jechuun kun maqaa bilbila kiyyaati isinilleen haaluma kanaan maqaa bilbila keessanii duratti isiniif kaa'ee version isiniin jedha jalatti immoo lakkoofsa version bilbila keessanii isiniif kaa'aa jechuudha kiyya amma haaluma isin argitan kana version isaa 12 jechuudha hordoftoota kiyya keessan 12 ol 15 16 ta'uu danda'a viidiyoo irra isiniif waraabe kana keessatti waa lama akka hubattan abdiin qaba tokkoffaarratti akkamitti sagalee namaa waraabuu dandeenya fi lammaffaarratti yeroo bilbila bitannullee bilbila storage isaatii fi akkasumallee version isaa akkamitti ilaaluu dandeenya ka jedhu ni hubattu jechuudha bilbilli bareedaa yookaan original jedhamee yaadamu tokko version isaa yoo xiqqaate 10 ol tahuu qabaa jechuudha 10 ol 24 16 hedduu kana tahuu qabaa jechuudha kanaafu jechuudha haala kanaan version isaa ilaallattanii bitatuu ni dandeessu jechuudha amma bilbilli kun version isaa 12 jechuudha akka seera aappii amma viidiyoo itti waraabuuf deemnu kanalleetti jechuudha 10 oli jechuudha version bilbila version 10 itti oliitu waraabuu danda'a nuun jedha jechuudha kanaafu jechuudha amma sirriitti nuuf waraabaa jechuudha hordoftoota kiyya dhuma irratti kan isin argisiisu eega kana hundaa'u sirreeffannee aappii kanallee setting isaa haala kanaan eega sirreeffannee version isallee haala kanaan ilaallanne yeroo
yeroo nama waraabuuf deemnu aappii keessa seennamoo akkamitti waraabuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha hordoftoota kiyya. Ani fakkeenya isinitti argisiisaa isin immoo haaluma kanaan ilaaltanii sirreeffattu jechuudha. Foonii bilbila keessanii keessa ni seentu jechuudha. Fooniin keenya haala kanaan nu dhufa namoota fakkeenyaaf sagalee isaa waraabuu barbaadeessan jechuudha irratti ni dawwallaa jechuudha. Mee akkamitti akka waraabnu waliin ilaallaa jechuudha. Nama viidiyoo waraabaa jira yoo sagaleen kun isinirraa miyuu ta'e yookaan sagaleen kan naqabamu ta'e jechuudha yeroon irratti dawwale isin bakka nan xiyyaan isinitti argisiisu ilaalati hubadhaa jechuudha. Yoo dhagamellee carraadha bilbilli tokko tokko addaan muruu danda'a. Bilbilli kiyyalleen addaan muruu waan danda'uuf bilbila irratti sagalee waraabaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal goonaa mallattoon bilbilaa fuuldura jirti yeroo tokkoof irratti dawwalaa jechuudha. Yeroo irratti dawwalee haala kanaan naa dhufa kun sim kaardii jechuudha irratti dawwaleetiin jira jechuudha. Hordoftoota kiyya haala isin argitan kanaan amma irratti dawwaleen jira jechuudha. Kanaafuu kun asirratti gadi buutanii riikoordi bakki jettu tun yeroo namni isin jalaa kaasee diimattee isinitti mul'atti jechuudha yookaan gurraachumtee ol baatee isinitti mul'atti. Yeroo tokko ofirratti cuqaastanii sagalama sanii guutummaan guututti waraabuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya sirriitti adda baafadhaa jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaadha. Yeroo fakkeenyaaf irratti dawwaltan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Sirriitti adda baafadhaa. Yeroo irratti dawwaltan haala kanaan isiniif dhufaa. Kanaafuu bakka riikoordi jettu bakka dandiyyaan isin argisiisu kana qubuma keessanii yeroo mataa irratti cuqaastanii ufuma isaatiin isiniif waraabu. Bilbilli tokko tokko asitti illee isiniif fiduu danda'a. Mallattoo riikoordii tajaajilan tuqaata jirtu tana irratti cuqaastaniituma bilbila abbaa barbaadanii kan waliin haasaa jirtanii waraabuu dandeessu jechuudha. Akkuma beekamu aappileen baay'een jechuudha namaaf waraabanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'een gaafii irra hedduun namaa kan nagaafatu tiktaak irratti yeroo ni waraabna jenne aappiin garuu viidiyoo ni waraaba iskiriina gurraacha nutti mul'isaa sagalee hin qabu namoonni jan ni jiru. Tokko tokko immoo sagalee ni qaba iskiriinuma gurraacha qofa waraabaa suuraa nama sanii hin mul'atu yeroo nu keessaa waraabne keessaa baane kan jedhutu jira jechuudha. Bilbila keessantu vaarshinii isaa 10 gadi jechuudha. Kanaaf isiniif hin waraabne jechuudha. Kan sagaleen isaa immoo yeroo isin waraabdanii keessaa baatan aappii amma isinitti argisiisanii waraabdanii keessaa baatan sagaleen isaa isinirraa cufamu namni sun ni haasaa sagaleen qofti kan isinitti mul'atu bilbila keessantu yookaan aappii keessantu jechuudha irra miyuuti irra jira jechuudha. Kanaafuu mallattoo seetingii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii sana booda asirratti viidiyoo riikoordi bakka jedhu irratti ni cuqaastu jechuudha. Viidiyoo riikoordi noo gubbaa kanarra jirti viidiyoo riikoordi kan jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan isin dhufa keessa miyuutii kanarra jira. Kanaafuu asirratti yookaan makaraapoon kan jedhu kanarratti gadi buufatu qabdu qulqullina olaanaan akka isiniif waraabuuf asirratti gadi buufattanii jechuudha. Internal audio kan jedhu kanarratti gadi buustanii haala kanaan jechuudha yeroo inni isinii dhufe sirreeffatu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya kabajamoo ifa isiniif tahee jira yoo ifa isiniif tahuu baate komentii jalatti yaada keessan naaf barreessaa. Viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafne kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuu fi akka warraa baratanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinilleen viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan hundumti keessanuu sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo all notification tana irra kaayyachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Namoonni hangamatti barumsi keenya isin jala darbee gaafii adda addaa kan na gaafattan viidiyoo hojjetamee jiruuf komentii kan naaf barreessitan mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasati barnoota hanga irratti nu asirratti barsiifne hundaa waa keessaa ni argattu waan as keessaa dhabdan komentii jalatti naaf barreessan isiniin jedha. Akkasumallee yoo fagoo hin deemnu jettan suuta jettanii as harkiftanii products bakka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha mata duree irra kaa'ee barnoota tiktaakaa barnoota yuutuubii barnoota feesbuukaa fi barnoota waatsaappii jedhee hundaa asirra isiniif kaa'etiin jira jechuudha. Barnoota imoo jedhee kanaafuu haala kanaan ilaaltanii viidiyoo fakkeenyaaf asirratti mata duree kana jalatti viidiyoo 11 viidiyoo 23tu jira kana jala viidiyoo 11 jira viidiyoo 11 jira itti aansee ammallee akkasuma viidiyoo baay'eetu jira. Haala kanaan ilaaltanii waan barbaadan sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like bakka jettu tuquu hin dagatinaa laayikiin nuuf hamileedha jechuudha. Akkasumallee viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'uuf share waliif godhuu hin dagatinaa. Akkasumallee warreen gara peejii Oxygen Media Networkitiin Facebook irratti na hordofaa jirtanillee barnoota parsantaa 15 qofa argattu. Kanaafuu bal'ina barumsa keenya YouTube irratti argatu fagoo osoo hin deemin profaayiluma peejii keenya jala gadi seentanii watch now bakka jedhu tana cuqaastanii kallattimaan chaanaala YouTube keenya keessa dhuftanii barnoota quality ol aanan achirratti ani isiniif maxxanse ilaaltanii achirraa salphumatti baratuu ni dandeessu.
aappii kanallee orjinaala isaa bakki isin argattan namoonni pilaastoorin keessan isiniif hin dalanne jechuudha salphumatti jechuudha chaanaaluma keenya jala eega dhuftanii oromaan bakka jettu tana jechuudha profaayiluma keenya jalatti qastii tanarra ni cuqaastu yookaan jechuudha facebook.com bakka jettu tanarratti yeroo isin cuqaastan kallattii maan haala kanaan jechuudha social media keenya isiniif baa telegram bakka jettu tanarratti cuqaastanii kallattiin telegram keenyarraa buufatuu ni dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoon irra isiniif qopheeffadhe asumarratti kan xumuramu ta'a viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha.